har'a jiraachuu keenya beekna malee boruu keenya wanta ta'u hin beeknu jechuudha. Namni kamiyyuu lafa kanarratti waan waggaa baay'ee yookaan bara baay'ee jiraannu nutti fakkaata. Akkuma jireenyi nu bukkee jiru duutis nu bukkee jira jechuudha. Egaa nagaa hin daganne obboloota koo akkam jirtuu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qabaan obboleettiin keessan Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa obboleettiin kun maqaan ishee Miilkii Rabbumaa jedhamti jechuudha. Akkuma hiriyoota ishii maatii ishii biraa barumsaaf yookaan immoo deemee baradheen jireenya koo borii jijjiiraa yookaan jireenya koo boriin fooyyeffadhaa iddoo guddaan ga'a jetteetu baatee jechuudha. Haa ta'u malee kan ishee quunname isa kanaa miti jechuudha. Obboleettiin kun namni ishee ajjeesee haa beekamu hin beekamne yookaan ofiif duutee hin beekamne. Waggaa lammaffaa kolleejjii waggaa lammaffaa barattee jirti jechuudha. Waggaa lammaffaa barattee jirti. Kolleejjii Walisootti jechuudha. Obboleettiin kunii jechuudha. Duutetu reenfi ishii guyyaa 4tti du'aan ishee argamee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Waggaa lammaffaa barattaarti. Kolleejjii waggaa lammaffaa Walisootti barachaa jirti. Garuu kan ishee quunname immoo baay'ee tokko kan nama gaddisiisu dhugaa. Maaliif obboleettiin kun karaatti haftee kichuutti cittee nama gaddisiisa. Namni obboleettii kana ajjeese hin beekamne jechuudha. Maaliin akka duute hin beekamne. Garuu duutee du'aan ishii guyyaa 4 bulee isa booda argamtee jedhama. Baay'ee tokko nama gaddisiisa namatti ulfaataa jechuudha. Waaqayyo du'aa akkasii nama oolchu. Ba'anii karaatti hafuu kichuutti citu Waaqayyo nama oolchu. Carraa kana Waaqayyo nama hin gahinii jechuudha. Baay'ee tokko namatti ulfaata nama gaddisiisa jechuudha. Mucaan kun garuu yoo namni ajjeese hin argamne yookaan immoo dhibee tasaan akka duute wanti isaa hin beekamne garuu duutee reenfi guyyaa 4tti argamee jedhame baay'ee tokko nama gaddisiisaa namatti ulfaata jechuudha. Barri isaa bara dhalli namaas ta'ee namni kamiyyuu garaa walitti jabaatu jechuudha. Barri isaa bara dhalli namaa deemee galma ga'uu dadhabee karaatti hafu. Bara bayee dhalli namaa alatti hafudha jechuudha. Waaqayyo du'aa akkasii namaa oolchu. Du'aa akkasii Waaqayyo namarraa haa qabu. Du'a tasaa du'a dingataa ba'anii karaatti hafu Waaqayyo namarraa haa qabu jechuudha. Obboleettii kana wanti godhamu hin jiru. Namni ajjeeses hin beekamne. Maaliin akka duute hin argamne hin beekamne. Garuu du'aa mashii qofatu argamee jechuudha. Isa akkasii Waaqayyo namaa oolchu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee namatti ulfaata dhugaa dubbachuufi. Egaa wanti godhamu hin jiru. Waaqayyo mootummaa isaatti ishee haa yaadatu. Hiriyoottan ishiif immoo Waaqayyo jajjabina. Maatii ishii hundumaa Waaqayyo jajjabina haa kennuufi. Baay'ee tokko nama gaddisiisa namatti ulfaata. Barri isaa bara dhumaati. Bara dhalli namaa garaa walitti jabaatee barri isaa bara dhumaa bara nama dhalli namaa bakka duutii dhugaa rabbii baay'ee tokko ka dubbachuun namatti kan ulfaatu jechuudha. Kan bara kanaa jechuudha. Baay'ee tokko namni deemee galma ga'uu kan dadhabu, namni deemee karaatti kan hafu, namni deemee du'a tasaa kan du'u Waaqayyo namaa oolchu. Dhugaa dubbachuun nama gaddisiisa baay'ee. Egaa wanti godhamu hin jiru obboloota koo viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf turaan siniin jedha. YouTube ko mo subscribe like share godhaa na jajjabeessaa siniin jedha walaa jabeessinu nagaan naaf tura.